ቲም የነበረው እንደዚህ ከብሩኬ ጋር ጥሩ ነገር ባልነበረን ሰዓት ነበረ። አሁንም ደግሞ 250 ሺህ ደግሞ እንደዚሁ እሱ ከእሱ ጋር ጥሩ ነገር ባልነበረን ሰዓት ተፈጠረና እናንተ ጥሩ ነው ብላችሁ ያሰባችሁትን ነገር ነው ያደረጋችሁት። ግን ከዚህ በኋላ ያው መረዳት ያለባችሁ ነገር ያሁኑ ይሄ ዝም ብሎ አይደለም። እውነት ስነግርህ ዝም ብሎ አይደለም። ምክንያቱም በቃ ማብቃት አለበት ብዬ እኔ ወስኛለሁ። ገብቶሃል አይደለ? ጸባችንም መገናኘታችንም ምንም ነገር ማብቃት አለበት። ገብቶሃል አይደለ? አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ። ሸማህር ከፉኒ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አይሜ ይበቃል። ከዚህ በኋላ ሰው ማላችሁን ገብቶ እንደ በፊቱ አስታረቃለሁ ምናምን የምትዩት አቁሙ ያለች ነው። ጉድ ነው። ኤጋ akkuma argitanii garam dubbiin haimeen qabaan kennuu jettee jirteera. Maftaa siin dhaga'u akka durii miti. Isa durii miti amma isa dhumaati. Waan dhumatee jiru. Otoo durii ta'e nan arrabsaa kana nagoote namiiteen jedha. Amma garuu isa durii miti bakki wadazzaa yaa bakki wadazzaa jechaa jirti maftaatiin jechuudha. Wallaahi nanaasise garuu wallaahi nannaaye. Maaliifi abdii kutattee natti fakkaata. Namni silallee yoo gurra namaa kennitanii jireenya keessatti abdii sin kutachiisa. Fakkeenyaaf akkas godhe akkas ta'e hojii jedhanii taa'anii rafanii maka'anii namni nama jaallatu tokko immoo yeroo hundaa wanta itti ta'uuf abdii kutuu keessa nama geessisaa jechuudha. Haimee nama waan abdii kutte natti fakkaata akkan ilaalutti. Isa dhabuun barbaaddu garuu immoo hin jira mitiire of kabachiisuun barbaadaa kan isheen jettu. Waan barbaade oskaatiin hojjetu ifaan baasee hojjetu jettee haimee dubbiin akkas miti. Booda gaabbitataa afaan kana dubbattetti waan tokko immoo keessa galtee isarraa yaada fudhattee waliin teessanii yoo haasofne gamaa gamanatti akkuma qeerransaa walitti taa'utu yoo ta'e burkeerraallee hin barre jechuma namaatiin deemaa jirta wanta ta'eefi booda xabaasa waliin kaayina xabaasa arrabaati afaan jechan taane afaan keessa waliin dadarbachuurraa waliin yoo maal ta'e yoo burkeen barreesseyyuu xabaasa walii kaayurra waliin nyaatanii waliin dhuddanii waliin waan baay'ee taataniitu nama kaleessaarra wal argamti nama waggaa dheeraa. Kanaaf akka waliin argineen fakkaatina akka waliin beenneen fakkaatina gaafa aartan jechaan wal cabsuuf hin fiigina. Maaliif namni balleessuu dhiisuu miti hin balleessa namni garuu immoo bira gaa'etsee addaan baafattee amma baaranitti jechaan taane afaan ofii keessaa darbachuuni nama sanatti xabaasaa hora jechuudha. Namni sun lakka nama nan beeknetu afaan adee jira duruma qarmatti waliin jiraanna kan jechuurra abdii kutachuurra isa geessisa jechuudha. Maaliif gizee akkas dubbattu kanaa jechuudha. Nam tokko ilaallatee obsaan waan hundaayyuu ammarra gootti akkas dubbachuun wanta bareedu miti. Abdii waan kutte fakkaataa gaa addaan guyyaa baanuu dhufnee sin beeksisna. Subhaanallah. Gaafa guyyaan addaan baatan nu beeksistu moo gaafa tokko taatan nu beeksistu? Yaa Rabbi yaa Allah addaan baatanii nu beeksisuu miti tokko taati nu beeksisaa malee addaan baatanii dhuftanii nu beeksisuu keessan hin barbaannu. Tokko taatanii xalaata fuuldura keessan jiru gaffaatanii akkuma kanaan dura akka tokko taatanii dhuftanii dhaabattanii fillafiitii barbaanna malee akkasin addaan baatanii dhuftanii jaalala keessan addaan kuttanii fillafiitii xalaata dhaabatanii nuti addaan baaneerra jettanii hin barbaannu. Isumayyuu akkamiin walii galtanii sinaa kun wal geessa wal bira geessa walitti afaan walitti daddarbataa jirtu. Akkamiin walii galtanii viidiyoo irratti dhuftanii addaan baanee nuun jettume wal arrabsa addaan baanee na dhiisi jettumoo walii galtanii ma dhuftanii afaan mana gaatiin addaan baanee nuun jettumoo wal arrabsaa imma keeti deemnarraa ani si dhiiseera jechuuf dhuftanii viidiyootiin nuti hin barbaannu kana amma dandeessanii
namni sisatii hin hojjenne hin jiru. Inni tidaarii qabuyyuu sitatii hojjeta. Isa ganaa itti adeemuu miti. Kun keessan galamne itti adeemtu mitiire. Innumti keessa galee abbaa ilmoo meeqaa waan taane hojjeta. Kun argaa jirra. Kanaaf otoo irra darbitee isa darbe immoo dhiisamee isa fuulduratti masxanqaqaa kennitee fi jireenya kee akkuma duraatti itti fuftan bareedaadha malee waan darbe tokko bishaan jigee waliin deebi'u waan darbedha kun yoo dhugaatees wanti tokko immoo qabatamaan hin jiru ammallee malee afaanumaan malee jettee gooteema malee ammallee wanti tokko namni qabatamaan argeeru hin jiru akkas godheera wanti irraa beekamu hin jiru dubartii biraa jirti irraa nafee. Kanaafuu otoo obsa barbaachisaa otoo obsitanii murteessitanii miila aariitiin murteessuurra obsuuf suuta jedhanii obsumaan waa gatta'anii haasa'anii murteessaniitu bareedaadha. Aariitiitiin hin murteessina siin qocca'a. Har'as miira aariitii siin qocca'uu isa gaafa teessanii aariin sinirraa galee waan hunduu sinirraa galee lamaan keessaniiruyyuu gaabbituu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf siin gaabbisiisa. Isa nariifatiina dubbiin akka aariin taatu akka ammaa kanas miti akka hoyyee jedhamu miti akka namni waan hundaa cabcabee nutti kenne akka ajandaan uumamuuf kan akkas godheera burkeessiin jedhamiti haimee dubbiin obsa barbaachisa otoo obsitan bareedaadha. Egaa inni dhaga'u akka kanaan dura miti akkas yaaddan miti jettee jechaa jirti maftaatiinuu nafaan hin deemini. Otoo viidiyoon hin citiin si biraa deema waan tokko wanti natti haasoftu hin qabdu waa tokkoyyuu dhaga'uun barbaadu jetteeti gaanni maftaa biraa kuttee mafidaallee viidiyoo sana dhaabee faanumarra kutee viidiyoo sana finnee jechuudha. Wanta isheen kuttee biraa deemteef innillee viidiyoo kutee dhaabee faanarra deemee jechuudha. Hin ulfaata dubbiin akka yaadame miti akka tassaabame miti inni miilana waan cimaadha akkuma isheen jette waan qallaalii miti jettee jirti wanta ta'eef hin cimee fakkaata. Egaa warri kanaan dura tokkoffaan lola isaanii duraa irratti maftaadha. Maftaanis waan abdii kutte natti fakkaata. Taa'aati isin lamaan otoo mari'attanii bareedaadha. Ani garuu mirga keessan lamaan keessan irrayyuu dhaabachuu hin danda'u kanaa booda. Gara viidiyoottis immoo hin dhufuu jedhee jira maftaa. Ani amma kanaa booda gaasiniin yoo danda'ee duuba kaameraa malee fuuldura kaameraatti siin fidee hin dhufuu jedhee abdii kutateera maftaan illee. Jarri immoo ammallee waan harka laatan miti burukeen illee akkasuma isheen illee har'a hancaalu waan nama gaddisiisu waan isheen dubbataa jirtu. Egaa jaalalli akka kanaa mi'ooftu. Jaalallee egaa ijoolleen kun eessa ga'uu jedhamu eegamu akkas ta'uu nama gaddisiisa. Raajiidha kun. Dhugaa raajii. Nama fagootti eeganii guddatanii eessa ga'u kanaa ol ta'uu jedhanii nama akka yuutuub irratti jaallatamu jara kanaa gizee akkas ta'uu baay'ee tokko jecha namaatiin walitti naqa namaatiin gizee xalaataaf barrii bananii nama gaddisiisa jechuudha. Isin lamaan keessan amma xalaataaf barrii bantanii of miitanii walillee miitanii jechuudha. Inni isin jaallatullee lapheen dhukkubsata dhugaa namni baay'een gariin akkasiin addaan baatanii hin barbaadu akkasiin tokko taatanii asiin isinitti iyyaa jiru. Warri sirallee akkasiin addaan baatanii barbaadu immoo sirbaa jira gammadee baay'ee tokko nama gaddisiisa otoo akkas ta'uu baate bareedaadha. Otuma obsaan irra darbitanii hiddilii tokkitti walii laattan bareeda. Injiru ishee macarrashaadha jettee jirti egaa Haimeeni. Maftaan egaa abdii uummatatti norree abdii kutee jira innis illee maftaan abdii kutee jira. Maftaan abdii kutee jechuun bakka jarri humna isaa olitti hin danda'amne jechuudha. Isheen illee waan akkasiin ilaaltan miti qaldii miti inni miilanaa jetteetti. Odeensi immoo waan barbaaddan ni jettanii isa qaldii ishee macarrashaatti jennee walitti deebinee ishee kanaan dura isa fa'aa wal bira fiddanii walitti fiddaniittu. Walitti fiddanii odeessitu isa kanaan duraa jette otoo irra deemuuf ilaalee jette sin daawwatti bara. Amma isheen feekii tukutukiitiin irra deemtee ilaalti waan namni jedhu jechuudha. Kanaafuu waan namni haasa'u ilaalti Haimeeni. Lamaan isaanii feekii
qabu isaan feekii tuktukii dhiirsaatiin han namni haasa'u namni jedhu ilaaluu jechuudha. Isa gaarii isaanii haasa'us isa badaa isaaniis haasa'us jarri irra deemanii ilaaluu jechuudha. Isa beekamaniin hin adeeman feekiitiin deemanii ilaaluu jechuudha. Kanaafuu warri walitti fiddanillee ani isheen jette geessanitti soba jettaniiti yoo ta'e jechuu isheeti. Egaa hin ta'uu natti fakkaatan miilanaa kana. Hin ta'uu maan natti fakkaata akka yaadutti hin beekamu egaa harkuma rabbiiti. Kan akka haasaa yoo ta'e hin ta'uudha. Immoo hiddilii lama kenneera burukee fi yoo balleessite tates anaan hin abduu dhugaa himi jennaan dideeraa jechaa jirti akka jechuutti jechuudha. Burukeen immoo waan hin hojjenne sanarratti waan inni himuu qabu, waan ani jedhu qabu, waan amanuu qabudha. Amma warra rakkisaa jiranii. Kanaafuu guyyaatti adda baanuu isinitti beeksisna jechuun gadda isinitti himna ufnee isiniin jechaa jirti. Egaa warri akka isheen burukee wajjin hin taaneef halkanii guyyaa xaartan baga gammaddanii warri tokko ta'uu isaanii barbaadan immoo isiniif gadda maal godha maree obsa isinii haa kennu jenna ga'a.